kun seenaa dhugaa namichi Yesuus jedhamu waggoota 2000 dura jiraatedha. Seenaa Yesuus kana ijoolleen ni jaallatuuf hin jaallanne isaanii hin beeku, garuu waan akka kanatti ta'e fakkaata. Namni biraan si nagarree? Ana miti, anas miti. Si'i natti hin fakkaatu. Tole, adeemu. Ati waan feete jedhi beekama. Yesuusin garuu Waaqayyotu erge. Sababii inni dinqii godheefi warri itti baartuun iyyuu ni goyoomsu. Eeyyee, attamitti ibsita? Kanuma jaallata. Siif ibsuu hin barbaachisu. Dinqii Waaqayyo duwwaatu godha. Ija jaamotaa fayyise jechuu keeti? Eeyyeen. Isa kana keessaa jecha tokko hin amanu. Annan amana. Leensaa asii maal hojjetta? Harree koo nyaachisuun dagadhe. Yeroo ani waa'ee Yesuus dubbachuu kee dhaga'e waan ati jechaa turte beekuun barbaade. Waa'ee Yesuus waan beektu qabdaa? Baay'een beeka. Akkoon koo armee isaa maaramii beekti. Waa'ee isaas hundumaa natti himti. Attamitti akka dhalatee fi waan hundumaa. Seenaa namatti toluudha dhugaa. Maaramiin dubara Naaziree keessa jiraattu turte. Isheen hin heerumne turte. Garuu nama Yoosef jedhamu tokkotti heerumuu yaaddi. Gaaf tokko Waaqayyo ergamaa isaa Garbeelitti erge. Hin sodaatin Maariyaam, Waaqayyo biraa ayyaana argatteetta'oo ni ulfoofta, ilmas ni deessa, maqaa isaas Yesuus jettee moggaafta. Kun attamitti ta'a? Anoo durbaa. Hafuurri qulqulluun sirra bu'a, humni abbaasi si marsa. Kanaafis ilmi qulqulluun ati deessu ilma Waaqayyo abbaati jedhamee waamama. Ergamaan Maaramiin ni sodaachise? Utuu ergamaan Waaqaa natti dubbate nan sodaadha. Itti fufee maaltu ta'e? Dhagaa dhaggeeffadhaa. Uummanni ganda kanaa hundi Mootummaan akka namni hundinuu gara magaalaa itti dhalate adeemee galmeeffamuuf labsii baase. Agartee maqaa kee waraqaa irratti galmeessita. Kanaafuu Yoosef Maaramiin fuudhee gara magaalaa Beetlehem iddootti dhalate dhaqe. Yeroo isaan Beetlehem ga'an magaalattiin namaan guutteetti. Iddoon bultiis hin turre. Iddoo inni argachuu danda'e moraa horii duwwaadha. Akka isa kanaa jechuu keeti? Kanuma fakkaata. Halkanuma sana immoo mucichi Yesuus dhalate. Tulluu moraa sana bira jiru tokko bira immoo tiksoota tokkotu jira ture. Yeroo akka tasaa ergamaan argan sana hoolota isaanii tiksuu turan. Har'a magaalaa Daawit keessatti fayyisaanis ni dhalateera. Innis Kiristoos gooftaadha. Tiksoonni sun mucicha arguu deeman. Gabatee horiin keessaa nyaatu keessa ciisee argan. Yaaduu ni dandeessaa? Akka gabatee ani harree koo keessaa nyaachisu keessa ka'anii turan. Erga inni dhalate booda Maaramii fi Yoosef mana sagadaa Yerusaalemitti mucicha geessan. Namicha Waaqayyoon jaallatu kan Simoon jedhamu tokko argan. Egaa yaa gooftaa garbicha kee akkuma ajajjetti nagaan jireenya kanarraa geggeessa. Waaqayyo akka Simoon jiraatee Yesuusin argu waadaa seeneefii ture. Iji koo fayyisuu kee argeeroo. Mucaan kun Waaqayyoon kan filatamedha. Waaqayyo si haa eebbisu. Mucichi Yesuus guddatee nama Waaqayyo filatee ta'e. Cubbuu namni hunduu bakka hundumaatti karaa waan hamaa dubbachuu fi gochuu yakkee dhiisuuf wanta Waaqayyo cubbuudha jedhee waamu hundumaa. Kanaaf Yesuus mucaa ture. Amma nama guddaadha. Inni ijoolleen turre? Maarree. Akka akkoon koo natti himteetti yeroo Yesuus waggaa 12 ture Maaramii fi Yoosef as gara Yerusaalemitti geessan. Yesuus mana sagadaa dhaqee dura buutootaa fi barsiisota amantii hundaatti dubbate. Kun mucaa eenyuti? Inni gaaffii akkasii gaafatu. Inni nama Naazireeti. Waan nu faana adeeme nutti fakkaatee ture. Maaloo ilaalchisaatiif dhiisaafi.
Kana booda Yesus maatii isaa wajjin manatti deebi'e. Akkuma guddataa adeemeen gamna ta'aa dhufe. Daandiin irra deemus qajeelcha. Dachaan hundinuu haa guutaman. Yeroo tokko Yesus durbii isaa Yohaannis cuuphaa ilaaluu deeme. Yohaannis namoota Waaqayyoof abboomamuu barbaadan cuuphe. Guyyaadhuma sanas immoo Yesuusin cuuphe. Namoonni achi turanis sagalee Waaqayyoo Waaqa keessatti dhaga'aniiru. Waaqayyos akkas jedhe, ati ilma koo isa ani jaalladhuudha. Tole isa booda maal godhe? Waa'ee Waaqayyoo namoota barsiisaa magaalaa gara magaalaatti deemaa ture. Akkam. Fayyaa. Yesus Naazreet iddootti guddatee deeme. Gaaf tokko inni mana sagadaa dhaqnaan dura buutonni immoo kitaaba Waaqayyoo keessa akka dubbisuuf gaafatan. Kutaan Yesus dubbisee akeeka Waaqayyoo isa inni Yesuusin ergee fi akka sabni hundinuu Waaqayyoo wajjin bara baraan jiraatuuf kan ibsu ture. Hafuurri Waaqayyoo anarra jira. Warra gadadamoof wangeela akka labsuuf na filate. Warra booji'amaniif gadi dhiifamuu, warra jaamaniif immoo arguu akka labsuuf na erge. Warra hacuucamaniif birmadummaa, yeroo Waaqayyo itti saba isaa fayyisuus akka dhiyaate labsuuf. Akka gaariitti dubbata. Kutaan barreeffama qullaa'aa kun har'uma bakka ga'e akkuma amma dhageessan. Jechi isaa har'a mirkanaa'ee kana kan guutu masiicha qofaadha. Isinii nan jira. Itti beekuu dandeenya. Raajiin biyya ofii isaatiitti hin Waa'een seenaa isaa hedduudha. Yesus gara galaana Galiilaatti gadi bu'e. Bidiruu kana gara galaanaatti dhiibe. Qurxummii qabuufis saaphana keessan darbadhaa. Yaa gooftaa, edalkan baay'eetti dadhabne, garuu homaa tokko illee hin qabne. Ergati jettee garuu kiyyicha nan darbadha. Yaaqoob, Yohaannis. Yaaqoob, Yohaannis, bidiruu keessan as fidaati nu gargaara. Dafaa! Hin dandeenyu, kan nuti qabne hedduudha. Akka anatti fakkaatutti Phexros ergasii Yesus ilma Waaqayyoo ta'uusaa bare. Garuu Phexros ni sodaate, dogongora hedduu jireenya isaa keessatti godhe. Attamitti namni qulqulluun akka Yesus nama cubbamaa akka Phexros akka simatu hin galleef. Yaa gooftaa narraa hiiki. Ani nama cubbamaadha. Hin sodaatin. Deemuu naaf wayya. Anis yoon adeeme naaf wayya. Anis nagaatti. 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 Eessa wanti beekama? Ammas yoo ta'e wajjin baate? Tole abbaabba. Kan rabbiin achi ture? Uff, eeyyaa. Ani yeroo hedduu sitti himeera. Akka yeroo baay'ee gurbichaa wajjin dabarsitu hin barbaadu. Garuu mi abbaa? Akka abbaan isaa oduu waa'ee Yesuus hundaa manu beekta. Maaliif sirrii hin taane? Ni aman. Akka Waaqayyo mootii jabaa nuuf ergu. Abboon hiyyoota keessanii namni mooraa fardaa keessatti dhalatu mootichi jedhu kun dhugaa miti. Yoo abbaan kan rabbii sirrii ta'e hoo? Lakkii beekama waa'ee kanaan lammatan dubban.
Tole abbaa. Yeroo inni argamuu danda'utti Waaqayyoon barbaada. Utuu dhiyoo jirus waammadha. Namni jallaan karaa isaa haa dhiisu. Namni hamaanis yaada isaa. Gara Waaqayyootti haa deebi'u. Innoo araara qabeessa isas ni maara. Eegaa hangaa waan har'a ta'u dhageessanitti ani achan ture. Nutti odeessi. Yesus mana sagadaa keessatti jaalala Waaqayyoo barsiisaa ture. Namoota hedduutu achi keessa ture. Kanneen ala dhaabatanii eegan immoo dhiise. Hundumatu isa arguu barbaada. Yesuusin kadhadhaan intala koo naa fayyisi. Gooftaa garaa naaf laafi. Waggaa 12tti du'uuf jetti. Maaloo naa wajjiniin kottu. Yaa Yeroos nan gadda. Maaloo yaa Yeroos. Isa dhiisi. Intalli kee duuteetti. Akkasumaan barsiisaa hin namaasin. Hin sodaatin. Amani malee isheen ni fayyiti. Intalo, kai. Waan isheen nyaattu kennaafi. Raajii dhugumaa kun ta'e. Sirrii akka dhukkubsachaa turte illee ati hin beektu. Akka Yesuus hiriyoota gedhee qabu abbaan koo natti himeera. Isaan gartuu cubbamootaati jedhe. Kun dhugaadha, sababni isaa gooftaan waa'ee nama hundumaa ni yaada. Eenyuun illee haa ta'u. Abbaan koo waa'ee namicha Maatiyos jedhamu natti himeera. Isa yeroo magaalicha seenan qaraxa namarraa fuudhu. Na faana bu'i. Maatiyos namoota Yesuus hordoftoota godhate 12 keessaa isa tokkodha. Isaan namoota barsiisuu gargaaruuf isaa wajjin deemu. Simoon inni Phexros jedhamus tureera. Indiraas obboleessi Phexrosis, Yaaqoob, Yohannis, Filiphos, Barxalamewoos, Maatiyoosis akkasuma, Toomaas, Yaaqoob biroo, Simoon biroo, Yihuudaa obboleessa Yaaqoobiif Asqortuu Yihuudaa. Akkamitti kana hundaa yaadattaa? Inni qaxaleedha. Akkasitti yaaddaa kun dadhabaa ta'uu keeti. Ana miti. Ati immoo akka harree dullachaa daagi. Eenyuun raatu jedhu? Eenyuun? Eenyuun gowwaa jedhu? Isheetu binaa. Ahaa, eenyuun na dhorkuu danda'a? Kashlabboota. Namiisan. Yoon qulqulleessinu ta'e caalaatti simeedha. Maaltu ta'e? Warreebaniiti. Aan sin gaafanne gaaddise. Naadhiis. Kan Rabbii wajjin wal lolli. Waa'ee Yesuus dubbachaa turan inni fi yeroonni isaa mooraaleen safaa biratti ol ga'u. Waa'ee Yesuus dubbachuu kana keessaa akka wanta gaarii hin argamne sitti himeera. Inni mootii keenya hin turre hin ta'us immoo. Garuu abbaa inni dhugumatti ilma Waaqayyoo ta'uu danda'a. Liigaa eegaa. Mucaa kanarraan dhiibbaan keenyeere ammati. Natti hin fakkaatu. Garuu ammaaf homaan jedhu. Ani dhaga'eera duka buutuu Yesuus gidduu tarii gantuun jirti. Kun dhugaa ta'e yeroo dheeraaf inni rakkina nurraan ga'uu hin qabu. Diinota keessan jaalladhaa.
warra isin jibbaniif gaarii godhaa. Warra isin arrabsan eebbisaa. Warra isin miidhaniif kadhadhaa. Yoo maddii keessan tokko isin kabalan isa biraas itti qabaa. Yoo namni kootii kee sirraa fudhate qomee kees immoo dhiisiif. Warra isin kadhataniif kennaa. Yoo qabeenyaa keessan sin harkaa fudhatan deebifachuuf hin gaafatinaa. Waan namni akkasiif godhu jaallattu atis namaaf godhi. Namicha kana baruun barbaada. Tarii inni Masiidha jettee yaaddaa? Yeroo Masii jedhu maal jechuu barbaadeeti? Isaan waa'ee isaa dubbachaa turan. Masii jechuun isa abdachiifameedha. Kottaa mee isa hordofna. Nyaata gaariidha. Diqeessus godhe argitaayi. Amanuun nama rakkisa. Baay'ee nama rakkisa kun maali waan akkasii. Warra cubbamootafis fira. Baay'ee nama gargaara. Baay'ee. Nama dinqa. Maal asii gooti? Ani hin beeku. Namichi kun utuu raajiidha ta'e dubartiin miila isaa xooftu kun maal akka taate ni bara ture. Akkasumas cubbamtu akkami akka isheen taate. Eenyu akka isheen taate beeka Simoon. Mee waan sitti hima. Namoota horii liqeeffatan lamatu turan. Inni tokko meetii 500 inni biraan 50. Isaan liqii baasuu dadhabnaan abbaan liqii lamaanuuf dhiise. Egaa eenyutu caalaa isa jaallataa? Akka yaadutti isa caalaa dhiifame natti fakkaata. Sirrii jette. Dubartii kana argitaa? Mana kee dhufee ati bishaan miillaallee naaf hin kennine. Isheen garuu mimmaan isheen naaf dhiqxee rifeensa isheetiin naaf qorsite. Yeroon dhufe ati nan dhunganne. Isheen garuu san dhufee qabdee miila koo dhungachuu hin dhiifne. Ati mataa kootiif dibata naaf hin kennine. Isheen garuu miila koo urgooftuu dibde. Dhuguman jedha. Jaalalli ishee guddaan akka cubbuun ishee baay'een dhiifameef mul'isa. Namni xinnoon dhiifameef jaalala xinnoo mul'isa. Cubbuun kee siif dhiifameera. Amantii keetu si fayyise nagaan dhaqi. Maala olla fudh. Ol gaditti kotti ba'i. Ammoo sitti argamu. Yesuusinan ilaala. Namni tokko sanyii facaasuuf ba'e. Utuu inni facaasuu kaan karaarra bu'anii irra ejjetaman. Simbirroonis dhufanii funaannatan. Garri kaan immoo dhagaarra bu'an. Yeroo biqilanis jiidha waan of keessaa hin qabneef dafanii cooligan. Kaanis qoraattii keessa bu'an. Qoraattiinis biqiltichaa wajjin guddatee isaanis hudhe. Kaan immoo lafa gaariirra bu'anii biqilanii guddatanii firii godhatan. Dhuunfaattis firii dhibba. Hiikaan fakkeenyichaa kunooti. Sanyichi sagalee Waaqayyooti. Sanyichi karaa gubbaa bu'e warra sagalicha dhaga'aniidha. Garuu akka isaan dhaga'anii hin fayyineef seexanni dhufee garaa isaanii keessaa sagalicha fudhate. Sanyichi dhagaarra bu'e warra sagalicha gammachuudhaan fudhataniidha.
garuu hiddan qaban. Yeroo gabaabaafis amanu. Yeroo qoramsi itti dhufus dafanii kufu. Qoraattii keessa kan bu'an warra sagalicha dhaga'anidha. Garuu rakkinni, soorummii fi gammachuun isaan marsee hudhee qabate. Kanaafis firiin isaanii hin bilchaatu. Sanyiin lafa gaariirra bu'e warra sagalicha dhaga'anii garaa guutuun amananii fi abboomamanidha. Hanga firii godhataniittis ni guddatu. Yesus! Nuni kifadee dhufuufi bubbee bishaanii nu jeesaa jira baduu keenya gooftaa nu oolchi. Bubbee baraaramuuf jirra. Meerra amantiin keessan. An kana jaalladheera. Gatiin isaa meeqaa? Jaalan. Akka Yesus dhufaa jiru dhageesseetaa? As dhufaa jira. Magaalaatti dhiyaateera. Kottaan dhanna. Eeyyee kottu. Naadhiisi sirri kutee beekam. Naadhiisi. Barsiisaa, namoota kana geggeessi akka dhaquu danda'aniif gara gandootaa faraddaa naannoo kanaa jiranii nyaataaf iddoo bultii argachuuf kunoo bakka onaadha. Isinumti waan nyaataa kennaafi. Kan qabnu maxinoo 5 fi qurxummii 2 qofaadha. Yaa Waaqayyo gooftaa keenyaa, mootii waan hundaa, yaa isa midhaan lafaa biqilchitu si haa galatu. Kun ajaa'iba! Waan raajiti. Attamitti ammayyuu akka Yesus ilma Waaqayyoo ta'e naman. Eessa turtee? Abbaa dhugaa isaan sitti hima nuti Yesus bira deemne. Maaliif? An ammayyuu amanuu hin danda'u yoon ijaan argellee. Inni buddeenaaf qurxummii muraasa baay'iseen uummata guddaa nyaachise. Eenyutu beeka yaa jaallata? Tarii inni masiicha ta'uu ni danda'a.
wanta hiika hin qabne kanatti amanutti hin fiigin. Maal haa goonu? Barreeffamni qullaan maal jedha? Attamitti hubatta? Waaqayyoon Waaqa kee jaalladhu. Garaa kee guutuudhaan, lubbuu kee guutuudhaan, humna kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaanis namas jaalladhu akka of jaallattu. Dhuguma jette. Kana godhi ni fayyitaa. Ollaan kiyya eenyu? Namichi tokko Yerusaalemii Yerikootti gadi bu'a ture. Utuu adeemuu saamtotaan reebame. Saamanii tumanii gatanii sokkan. Lubni tokko karaa sana utuu darbuu namicha yommuu lafatti arge irraa goree darbe. Akkasumas namni gosa Leewwii iddoo sanatti yommuu isa arge irraa goree darbe. Garuu namni Samaariyaa tokko karaa sana utuu darbuu namicha lafatti argee garaa laafeef. Madaa isaattis dhadhaa fi wayinii dibee hidheef, harree isaarra kaa'ees iddoo itti gargaarsa gochuufii danda'utti geesse. Borii isaas meetii 2 namicha eessa eegutti kenne. Akka inni namicha ittiin gargaaruu fi itti hime. Kana caalaa yoo baafte yommuun deebi'uun siif kenna ittiin jedhe. Egaa jarreen sadan keessaa isa kamtuu namicha miidhame kanaaf gaarii godhe? Namticha isa gaarii godhe. Atis akkasuma godhi. Egaa mucooliin gara koo dhufanii hin dhowwinaa. Mootummaan Waaqayyoo kan akkasiitiif yoo. Dhuguman isiniin jedha. Eenyuyyuu mootummaa Waaqayyoo akka mucaatti kan hin fudhanne itti galuu hin danda'u. Kan maqaa kootiin mucaa kana simate ana simate. Kan ana simate immoo isa na erge simate. Isin keessaa inni xiqqaan hundumaarra caala. Maaltu ta'ee? Maaltu ta'aa jira? Yesuus nama Naazreettu darbaa jira. Yesuus ilma Daawit maaloo namaar. Maal akkan siif godhu barbaadda? Arguun barbaada. Argi. Amantiin kee si fayyiseera. Nan arge. Nan arge. Nan arge. Namtichi kun dhugumaan Masiih. Yaa Gooftaa, yaa Mootii na fayyisi. Yaa Gooftaa, maaloo nu fayyisi. Waaqayyoon haa galatu. Yaa Gooftaa, karaa dhugaa nu agarsiisi. Nan argaa mismaas. Maaliif namni sun muka yaabaa jira? Gabaabaa waan ta'eef arguu hin danda'u. Dafii gadi bu'i Zakkiyoos, har'a mana kee naqa. Mana koomo. Eenyutu mana isaa dhaquu barbaada? Zakkiyoos akkamiin Yesuusin baruu danda'e? Kun hedduu beessa. Nyaanna as kennaa. Maal daabboo kanaa? Nyaanna maal? As kennaa inni hunaa dhugaatii kanas. Dhaga'aa. Walakkaa qabeenya kootii hiyyeessotaan kenna. Nama yakkees yoo jiraate dachaa 4 godheen baasaaf. Hangara namoonni qarattuun qaratasaa deebisuun soba.
fayyinni har'a mana kanaaf ta'eera. Namni kunis hidda Abrahaamiyoo. Ilmi namaa isa bade barbaaduu fi fayyisuuf dhufe. Dhagaa. Amma Yerusaalem deemaa jirra. Iddoo inni raajonni waa'ee ilma namaatiif dubbatan itti bakka ga'uudha. Ormatti dabarfamee kennama. Ittis ni qoosu. Isas ni salphisu. Ittis ni tufu. Ni reebama. Ni ajjeefamas. Garuu guyyaa sadaffaatti ni kaafama. Attam leensa. Attam. Nagaadha. Waa'ee iddoo kanaa waan addaatu jira. Eeyyee harreen leensaa ni badde. Lakki hin banne nama biraafan ergise. Harree dullattii kana eenyutu ergifataa? Barsiis, bartoota kee kana calchisiisi. Isinittan hima yoo isaan callisan iyyuu dhagoonni illee ofuma isaaniin iyyuu eegalu. Nagaa, ulfina, fayyaa. Shan, ja'a, torba, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yesus maaliif akka saare? Ooda keessatti waaqessuu isaantu mana qulqullummaa iddoo gabaa godhate. Barreeffameera. Manni koo mana kadhataa ta'uu qaba ture. Isin garuu holqa hattootaa godhattan. Loowwan keenya gadhiise. Qabaa! Qabaa! Kun baay'ee xinnoodha. Caalaa kennuu hin dandeessu isheen. Isiniin an jedha. Dubartiin adayyeessaa kun warra kaan caalaa kennite. Warri kaan waan isaanirraa hafe kennan. Isheen hiyyeettii kun garuu waan jireenya isheef qabdu hundumaa kennite. Barsiisa. Kanati jettuuf kanati barsiiftu qajeelaadha. Fuula namaa ilaaltee utuu ol hin caalchisin garuu ati namootatti waa'ee fedha Waaqayyoo itti himta. Nutti himi mootii warra Roomaa fi gibira baasuun keenya seera moo seera miti? Gooftaa of eeggadhu si gowwoomsuu yaala. Meeticha na agarsiisa. Saantima tokko. Fuula eenyuu fi maqaa eenyuutu irra jira? Egaa isa kan Qeesaar ta'e isuma Qeesaariif kennaafi. Waaqayyoof immoo isa kan Waaqayyoo ta'e kennaa. Phexros kunnooti. Maal hojjechaa jira? Ayyaana Faasikaaf waan nyaataa kan bitaa jiru fakkaata. Yeroon dhiphina koo utuun ga'iin irbaata Faasikaa miilanaa isinii wajjin nyaachuu hawweera.
Amma gaafa mootummaa Waaqayyoo keessatti raawwatamuutti irbaata Faasikaa akka hin nyaanne isinittan hima. Galatoomi Waaqayyo Gooftaa keenyaa mootii waaqaaf lafaa waynii firii kan godhachiifte. Ho'aa hundumtuu waliin gaa dhugaa. Galatoomi Waaqayyo Gooftaa keenyaa mootii waaqaaf lafaa midhaan lafaa kan biqilchitu. Kun foon kooti isiniif kan kenname. Yaadannoo kootiif godhadhaa. Xoofoon kun kakuu haaraa dhiiga koo isa isiniif dhangala'uudha. Garuu harki isa dabarsee na kennu anaa wajjin maaddii irra jira. Ilmi namaallee akkuma dur murtoo ta'etti ni dhaqa. Garuu namicha dabarsee isa kennu sanaaf wayyoo. Kun hin ta'u. Kun hin ta'u. Matuma gantuun kun eenyu gooftaa? Gooftaa, ani qophaa'aadha si wajjin hidhame, si wajjinis du'uufi. Yaa Phexros, edana indaaqqoon utuu hin iyyin na beekuudhuma keeyyuu si'a sadii akka na gantu sittan hima. Gumiin murteeffateera. Jaallat maaliin? Bari namicha mootii jedhame kanaa kan nime fakkaata. Amma gumii kana biraa argaa naga'ee jira. Hordoftoota Yesuus keessaa inni tokko Yihudaas Qortuu kan jedhamu akka inni hidhamuuf dabarsee kennuuf walii galeera. Attamitti waan akkasii saamsiisanii? Baay'een fudhan. Qarshii 30 duwwaa galgala kana akka inni hin beekneef Yesuus inni duudhaaf jedha. Iyyo maaloo lakkii. Yihudaa, dhungachuudhaan ilma namaa dabarsitee kennitaa? Gooftaa, albeeraan rukunnu. Qabaa hidhaa! Wanta akkasii dhiisaa. Raajii. Akka warra saamtuu qabuudhaaf ba'anitti billaaf bokkuudhaan yaatanii mana qulqullummaatti yeroo ani isinii wajjin ture harka keessan natti hin buufne. Amma garuu gochuuf yeroon keessan aangoon dukkanaas ni beekama. Qabaa! Kunooti uffati mootii keessanii. Mee nutti maal akka ta'uuf jiru? Isinoo mootiidhaa mee nu fayyisaa. Namtichi kunis Yesuusii wajjin ture. Dubartiin anaa, anis iyyuu hin beeku. Ani isaas wajjiniin argeera. Atis isaan keessaa tokko. Ani miti.
Dhugumaan namichi kun Yesuusii wajjin ture. Bifisaas nama Galiilaati. Deemesi! Waan isin haasa'aa jirtan kanaan hin beeku. Jaalladhu. Maal inni beekama? Yesuus dhiphinarra jira. Kottu warra kaan barbaanna. Eenyu si rukutee? Mee bari. Taanee eewu si rukuta. Dhiisaa! Dhiisaa isin jedhe. Jaayii duratti dhiyeessaa. Deemi! Nutimi ati masiicha. Yoon isinitti hime isin nan amantan. Yoon gaaffii isin gaafadhes isin naaf hin deebiftan. Garuu ilmi namaa ammaa qabee mirga Waaqayyoo isa waan hundaa danda'u ni ta'a. Yoos immoo ati ilma Waaqayyootii? Isa ta'uu koo ni jettu. Maara kamitti kana dubbata? Eenyutu akka inni kana godhu baaboo kana kenneef? Kan inni jedhe qorraan dhageenyeerra. Philaatoositti geessina. Yesuusin Phiilaaxoositti geessan. Phiilaaxoos Pheexanicha inni mootota Roomaa hundaa caala hamaadha. Kanaan duras inni namoota hedduu muka fannoo irratti fannisee ajjeeseera. Deemi! Maal barbaaddu asii? Ganama barii kanaan. Utuu inni uummata dogoggorsuu qabne. Mana qulqullummaa keessatti goolii kaase. Adabni isaa maal haa ta'u? Itti murteessi. Nama kana irratti badii hin argine tokkollee. Yakkamaa ta'uusaa argineerra. Utuu inni gibira mootii warra Roomaaf hin baasinaa jedhu akkasumas an Kiristoos mootiidhas ofiin jedha. Mootii? Ati mootii Yihuudootaati? Atuu jette. Isa Galiilaatti bare asis fudhatee dhufe. Galiilaatti? Namichi kun nama Galiilaati? Yoo akkana ta'e yoo akka Heroodis dhimma isaa ilaalu goona. Inni Yerusaalem keessa jira mitiiree? Geessaa Heroodisitti. Ati garuu eenyuuf hin jettaa? Eenyu immoo sana dibata tokkotu ittiin jettu? Akka ati raajii baay'ee gootu ni odeeffama.
Anaafis waa godhame. Gooftaa koo inni namoota karaa irraa jallisaa ture. Mootiidhas ofiin jedha. Namichi kun immoo mootii? Ulfina kee beessa godhaa leelaa. Pilaatositti deebisa. Kun bulchiisa isaati hoo? Namichi kun du'aan kan isa ga'u hin goone. Kanaaf reebsiseetan gad isa lakkisa. Ayyaana kanatti hidhamtoota keessaa nama tokko nu hiikuun dirqama keeti. Barbaan nu hiiki. Isa kana nu ajjeesi. Barbaan nu hiiki. Inni abadifame. Si, isa reeba. Yeroon sitti mudeem. Isaanis ajjeesuufi. Kai! Si! Eenyu maqaan kee? Simoon nama Garainaati. As kottu. Devi. Isa. Jadi buy, ben. Jajjabi. Amma atu ben. Ben. Jahika. Yaa abbaa isaanii dhiisi. Waan godhan hin beekan yoo. Akka warra kaan fayyise mee of haa fayyisu. Mee dhuguma yoo Kiristoosiin taate of fayyisi fannoo irraas gad bu'i. Mee dinqii kee nu agarsiisi.
Mallattoon sun maal jedha? Mootii Yihuudootaa jedha. Erga Yesus mootii ta'e maaliif akkana isa godhu ree? Ani hin beeku. Jaallata. Kun dhugaa akka ta'e. Maaltu ta'aa jira? Abbaa, harka keettan lubbuu koo kennadha. Awwaala barsiisichaaf qopheesseera. Kanaaf reeffa isaa fudhachuun fedha. Fudhachuu ni dandeessa. Dhiifama nuu godhaa. Reeffa gooftaa keenyaa geggeessinaa. Mee haa ta'u. Garuu dafi. Sanbanni lixaa jira. Hin amanu Yesuusin deemnee arguu hin dandeenyu. Obsime. Waan Yesuus irra deddeebi'ee dubbachaa ture yaadattu? Waa'ee maalii? Nan yaadadha. Yesuus kana guyyaa 3 dubbate. Inni ammas deebi'ee jiraata. Dhagicha irraa konkolaachifameera. Maaliif isa jiraataa warra du'an keessa barbaaddu? Inni as hin jiru ka'eeroo. Yaadadhaa waan inni isiniin jedhe yommuu Galiilaa ture. Ilmi namaa harka warra cubbamootaatti fannifamuuf ni kennama. Guyyaa sadaffaattis deebi'ee ni ka'a. Dhagichi galagalee ture. Nus keessa seennee reeffi gooftaa keenya garuu hin jiru. Sokkee? Achiis namootni lama nutti mul'atan. Ergamootni akka aduu ifan akkas nuun jedhan. Maaliif barbaaddu isa jiraataa warra du'an keessa? Kun dhugaadha. Kuni maal jechuudha? Isaan waa'ee maalii dubbatu? Nu amanaa. Nu amanaa. Nu isaan argineerra. Dhaqi ofii keetii ilaali. Awwaalli duwwaadha. Gooftaan keenya ka'eera. Phexros, ati nu amanuu qabda.
Dhugumaan gooftaan keera. Simoonittis mul'ateera. Yommuu karaa irratti agarre baruu hin danda'e. Yommuu inni buddeen nuu kenne isa ta'uusaa barre. Emaawositti attamitti achi dhaqee? Nagaan siniif haa ta'u. Maaliif yaadaan rakkattu? Maaliif shakkiin kunis sin keessa dhufee? Ilaalaa harka koof miilla koo. Ana ta'uusaas beekaa. Qaqqabaas na ilaalaa. Ekiraan fooniif lafee hin qabu, ani garuu fooniif lafee qaba. Yommuun isinii wajjin ture kanaan isinitti hime kunoo isa kana. Seera Musee kitaaba raajotaa fi faarfannaa keessatti waa'ee kootiif kan barreeffame raawwatamuuf akka jiru. Kun isa barreeffamedha. Masiihichi akka dhiphatu. Guyyaa sadaffaattis du'aa akka ka'u. Maqaa isaatiinis ergaan qalbii jijjiirrannaa fi dhiifamuu cubbuu Yerusaalemii jalqabee saba hundaatti ni labsama. Yeroo kan Rabbiin jalqaba waa'ee Yesuus natti hime hin amanneen ture. Ergasii garuu dinqii ajaa'ibsiisaa Yesuus godhu arge. Akkasumas utuu inni jaalala Waaqayyoo barsiisu. Waan hamaa Yesuus irratti hojjetan argeera. Utuu isa reebanis. Mismaaraan fannoo irratti rukutan. Yeroo inni du'es argeera. Utuu reeffa isaa gadi buusanii fuudhanii sokkanis argeera. Garuu ani Yesuusin deebi'ee nan argan seene. Garuu waan dinqisiisaa ta'e Waaqayyo waadaa isaa eege. Akka Yesuusin deebisee jiraataa taasisus waadaa galee ture. Akkasuma yeroo nuti Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uu isaa fi nuuf du'uu isaa amannu. Bara baraanis akka isaa wajjin jiraannu nutti himeera. Waanan jaalladhu waanan godheef amma nan gammada. Seenaa attam gaarii dhugaadha immoo. Kan Rabbii jaarraa jaalallii fi beekamaa wajjin ilaaltanii dinqisiifattaniitu Yesuus eenyu akka ta'e. Filannoo koo argitaniitu Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uu isaa amanuu koo isa jaallachuu koos. Amma immoo yeroo ati filattuudha. Akka Yesuus keessa jiraatuuf ni jaallattaa? Deebiin kee tokko ta'uu danda'a. Naaf hin galle. Yookaan dura haadhaaf abbaa koottan hima. Yookaan amma ittiin qophoofna. Yookaan immoo deebiin kee eeyyee amma akka Yesuus na keessa jiraatuuf nan gaafadha. Akka Yesuus cubbuu koo hundaanaaf dhiisuun barbaada. Waan xuraa ani yaade dubbadheef godhe. Akka bara baraan isaa wajjin jiraachuu feetu. Yeroo tolee jechuu barbaaddu ofii keetiin Waaqayyotti dubbadhu. Yookaan immoo akkas jedhi kadhadhu. Yaa Waaqayyo, Yesuus ilma kee ta'uusaa nan amana. Waan jallaa ani yaade dubbadhee fi godhe hundumaaf fannoo irratti Yesuus naa du'uusaaf galatoomi. Maaloo cubbuu koo naaf dhiisi. Akka Yesuus yeroo hundaa na wajjin ta'uuf nan gaafadha. Nama ati jaallattu akkan ta'uuf na gargaari. Kadhata koo waan dhageesseef galatoomi. Kadhata kana kadhachuu ni jaallattaa? Yoo deebiin kee eeyyee ta'e na wajjin Waaqayyotti dubbadhu. Suutan kanadha. Ana afaan waanan jedhu jedhi. Yaa Waaqayyo, Yesuus ilma kee ta'uu nan amana. Fannoo irratti naa du'uusaaf galatoomi. Waan hamaa hundaa ani yaadeef akkasumas dubbadheef godheef. Maaloo cubbuu koof naa dhiisi. Akka Yesuus na wajjin ta'u nan gaafadha akka na keessa jiraatus. Nama ati jaallattu akkan ta'uuf na gargaari. Waan na dhageesseef galatoomi. Ameen. Amma akka Waaqayyoo si jaallatu siif dhiisuu fi yeroo hundaa si keessa jiraatu amani. Yoo kadhata kana kadhatteetta ta'e namoota akka haadhaa fi abbaa keetti himi yookaan akaakaa akkoo fi hiriyoota keetti. Waan guddaan dinqisiisaa ta'e jireenya keetiif eegalte. Haaraan kun Yesuusii wajjin
Waaqayyoon caalaatti beekuuf kan si gargaaran waan afurtu jiru. Yeroo hundaa kitaaba qulqulluu dubbisi. Waadaa Waaqayyo siif gale hedduutu barreeffamee jira. Waaqayyotti dubbadhu. Waaqayyotti yeroo barbaadde waan feete iddoo hundaatti dubbachuu dandeessa. Waa'ee jaalallee kee Yesuus warra kaanitti himi. Namoota warra Waaqayyoon beekaniif jaallatan argachuuf dhama'e. Seenaa Yesuus gaarii kana isinitti himuuf yeroo gaarii qabaanne. Ammoo dabareen keeti dhaqi.